harmeen koo adii jettee na waamti, hiriyoonni koo garuu shaanqoo jedhanii na waamu. Seenaa baay'ee nama ajaa'ibuufi barumsa guddaa qabu kanaam hangadhumaa obsaan dhaggeeffadhaam. Seenaa kana bakka abbaa dhimmaam yookaan bakka abbaa seenaa kanaa bu'een akka miidhaguuf isiniif dhiheessaam. Maqaan koo Abdii Nugusee jedhamaam. Harmeen koo adii jettee na waamti, hiriyoonni koo garuu shaanqoo jedhanii na waamu. Wanti nama ajaa'ibu ani guyyaa tokkom namni na jaallata jedheem yookaan jaalallee nan qabaadha jedhe tasuma yaadee hin beekum. Maaliif naan jechuun keessan isin oolum. Yeroon kutaa 8 baradhum anaa fi hiriyaan koom osoo wajjin deemaa jirrum jaalalleen hiriyaa kiyyaam karaa irratti nutti dhufteem hiriyaa koo dubbifteem. Yeroon ani dubbisuudhaaf harka kiyya itti hiixadhum na jalaa diddee fuula ishee jijjiirte na ilaalteem. Anis baay'ee rifadheem, hiriyaan kootis baay'ee rifateem. Maaliif dubbisuu didda jedhee ishee gaafannaan, kana boodam yoo ati mucaa fokkataa Shaanqoo jedhamu kanaa waliin karaa irratti na dubbisteem lammaffaa iyyuu hin dubbisum, kana beeki jetteeni biraa deemteem. Yeroo isheen akkas jettu sanam jecha kanaan hamileen koo baay'ee na cabeem. Hiriyoonni kiyya hundim bifaa fi fuula koo ilaalanii waan na tuffatan natti fakkaataam. Garuu hiriyoonni koo warri dhiiraa hundim kabaja guddaa akka naaf qaban nan beekaam. Yeroo tokko tokkoom ati maaliif jaalallee hin qabaanne jedhaniim yeroo na gaafatan ana namni na jaallatu waan hin jirreef homaa godhuu hin danda'u jedheen deebisaafii tureem. Hiriyaan koo tokko garuu akkas naan jedheem, nama si jaallatu hin eeginiim, ati nama jaallattu yoo jiraateem natti himi waliin deemnee gaafanna naan jedheem. Anis yeroo sanaaf hamilee jaalalaa waan hin qabneef toleem yeroon nama jaalladhu argadhe sittin himan jedheeniim. Waggaa 2 booda osoo kutaa 10 barataa jirruum intala barumsaan cimtuu taate wahim kana malli ishees haalaan nama gammachiisu tokkoom kutaa keenya keessatti waan baay'ee walitti dhihaanneef jaalalli isheerraa na qabeem. Anis deemee hiriyaa kootti himeem. Hiriyaan kooti soomaa rakkoo hin qabuum jalqaba suuta jedhee waan jiru maraam ati hubachiisim, yoo isheen si didde waliin deemnee gaafanna naan jedheem. Anis tolen jedheeniim. Guyyaa tokko akka tasaa ta'eem mana kitaabaa keessatti anaaf ishee wal argineem. Yeroo dubbiftee kaateem waanan sitti mutu jiraam alatti na eegin ittiin jedheem. Isheenis tole naan jetteem. Erga baatee boodam alatti na eegdeem. Nu lamaanuu kitaaba dubbifne erga baaneen boodam alatti wal argineem. Bakka gaaddisa mukaa tokko jala teenyeem waliin haasa'uu jalqabneem. Isheenis maallatti himuu barbaaddeem. Dafii natti himi, dafiin gara manaa galuu barbaadaa naan jetteem. Anis tole sittin hima jedheen otuma onneen kiyya dhahattum osoo garaan koo na rifatum osuman sodaadhu si jaalladheeraam jaalalli sirraa na qabeera jedheen itti dubbadheem. Yeroo kana isheenis maal jette naan jetteem natti iyyiteem. Na biraa ol kaatee ol utaaltee dhaabbatteem kan akka keetii barbaaddadhu jetteem fuula kootti na tuftee na biraa deemteem. Anis guyyaa sana irraa kaasee baay'ee gaddeen hamileen kiyya na cabeem. Kan duraanii caalaa baay'ee miidhameem. Gocha isheen narratti raawwatte kanaam hiriyoota koottis hin himu jedheen murteeffadheem. Kana booda abdii kutadheen kophaa koo jiraachuun qaba jedhee murteeffadheem. Garuu keessi kiyyaam jaalala mucattii kanaan waan baay'ee miidhameef barumsa kiyyas itti fufee barachuu dadhabeen ija ishee dura dhaabbachuurraam barumsa dhiisuunaaf wayya jedheen barumsa kiyya addaan kuteem. Ergan barumsa dhiisee boodas sababa ani barumsa dhiiseef jecham maatiin koo natti aaraniim. Anas jireenyi waan natti ulfaateef ka'ee kara biyya Suudaan baqadheem. Waggaa 2 Suudaanii keessa ergan jiraadhee boodaam gara Liibiyaatti imaleem. Biyya Liibiyaa keessas waggaa 1 ji'a 5 ergan taa'ee boodaam doonii yaabbadhee bishaan irraan gara biyya Itaalii baqadheem. Namni biyya ofii keessatti jibbameem biyya hambaa keessatti hin jaallatama jedheem tasumaayyuu guyyaa tokko yaadee hin beekuum. Guyyaan biyya Itaalii seenu sanaam akkuma bishaan irraa buuneen faranjiin 2 dhuftee na fuutee manatti naan galteem. Uffata narraa jijjiiraniim, nyaata naaf kennaniim,
bakkaan bulus naaf qopheessanii hanga waraqaa argadhutti nu bira teessanaan jedhanii akka ilma isaaniitti na kunuunsanii jireenya ani argee hin beekne na jiraachisuu jalqabanii. Haaluma kanaan osoo jirruum waggaa tokkoon ergan isaan bira taa'eem dhumarratti waraqaa baqattummaas argadheem afaanis xiqqoo baradheem isaan waliin dubbachuun taphachuu jalqabeem. Ani fuula kiyyatu fokkate maleem amalli kiyya nama kamiyyuu akka hawwatum anis nan beekaam. Faranjoonni kun amala koo baay'ee waan jaallataniif intalli warra kanaam warraan bira jiraadhu kun guyyaa tokko si jaalladheera jechuun gaafii jaalalaa naaf dhiheessiteem. Yeroo kana baay'ee rifadheen waanan abjuu keessa jiru natti fakkaateem. Anis deebiseefin waa'ee jaalalaa tasumaayyuu yaaduu fi dhaga'uu hin barbaaduum dhiifama naaf godhiim. Atis waanan jedhu ilaaluudhaaf maleem dhugaadhaan na jaallattee mitin jedheeniim. Yeroon kana jedhuun imimmaan ishee lakkuu sana gadi dhiifte boohuu jalqabdeem. Ani dhugumaan si jaalladheeraam. Namni tokko kan jaallatamuuf namummaa isaa qofaaniim. Kanaaf wanti sitti dhaga'amu naaf galaam. Garuu wanta hundumaa jaalladheen jiraam. Piliis jettee na kadhatteem. Anis yeroo kana jaalalli ishee kun dhugaa ta'uu isaa hubadheen tolee haa ta'uum garuu yeroo naaf kenni itti yaadaan jedheeniim. Galgala sana itti yaadaa buleem ganama yeroon ishee arguum gaafii kee fudhadheetan jiran jedheeniim. Isheenis baay'ee gammaddeem natti maramteem. Ana nama guyyaa tokko harka koo namni na dhungate hin beekne kanaam isheen garuu afaan koo keessa yeroo jalqabaatiif na dhungatteem. Jireenyi addunyaa kana maal akka ta'e natti agarsiifteem. Sana booda jaalallee waliif taaneem jireenya keenya itti fufne hanga ammaattis kunoom haala ho'aan gammachuu fi jaalalaan waliin jiraataa jirraam. Seenaan kiyya kun namoota akka kiyyaam jaalala keessatti abdii kutatan baay'eedhaaf barumsa ta'uu danda'a jedheen jaalallee koo kanaa waliin mari'adhee isiniif dhiheesseem. Isinis viidiyoo kana waliif sheer godhaam isin fayyadaam. Egaa viidiyoo kanatti akka bohaartan abdii guddaan qabaam. Yaada keessan naaf qooduu hin dagatinaa isiniin jechaam. Viidiyoo akkamiirratti akkan xiyyeeffadhee isiniif hojjedhus naaf barreessuu hin dagatinaam. An Abdusalaam Araarsaan tureem nagaa naaf ta'am.